Oltanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala wallaansa dhibee fayyaa ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Akkuma yeroo kaanii barnoota ani amma qabadhee jiru mata duree gaaffii maatii irrattii fi uummata hawaasan tajaajila jedhee uummanni beekuu qaba kan hin jedhudha. Inni irraa maal jedhaa? Umurii malee yookaan ijoollummaan harrii baasuu kan jedhudha. Daa'imman birattis mul'achuu danda'a. Umurii dargaggummaattis dhufuu danda'a. Umurii malee harrii baasuu maaltu fida? Furmaanni maali kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti hordofaa barnoota waan irraa argattan jedhee yaada. Namni gaafa dulloomu rifeensi mataa isaa addaachaa akka deemu, harrii godhataa akka deemu beekamaadha. Kunis egaa sababa mataa isaa qaba. Sababni isaas maalidha? Halluu rifeensa keenya keessumaa kan rifeensa isaanii gurraacha ta'e halluu rifeensaa kan kennu kan gurraachisu jechuudha. Wanta seelii rifeensaa keessatti argamu meelaaniin kan jedhamudha. Yeroo namni dulloomaa deemu wanti meelaaniin jedhamu kun immoo seelota rifeensaa keessaa irrachaa dhumaa waan deemuuf rifeensi gurraacha'uu dhiisee addaataa deema jechuudha. Rifeensa keessaa meelaaniin dhumaa waan deemuuf kun umurii wajjin wal qabatee kan dhufudha jechuudha. Rifeensi kan addaatu umurii wajjin wal qabatee hanqina meelaaniinii dhufuu yoo jenne akkas taanaan immoo namoonni tokko tokko maaliif ijoollummaatti yookaan umurii dargaggummaatti mataan isaanii addaataa harrii godhatu jennee ilaalle wantoonni kana fidan gurguddoon wantoota muraasa jiru. Isaan keessaa kan jalqabaa qaccee yookaan jeenetik kan sanyiidhaan dhufudha. Namoonni tokko tokko maatiin kan ijoollummaan arrachuu qaban jiru. Kana jechuun abbaan akaakayyuun maatii keessa namni ta'e ijoollummaadhaan kana qaba jechuudha. Yookaan umurii malee kana baaseera jechuudha. Harrii kanaan dhufu kan sababa jeenetikiidhaan dhufu kana yaalaan sirreessuu hin danda'amu. Hikimannaan qabu jechuudha kan jeenetikiidhaan dhufu kun. Yoo addaachuu mataa kanaa jibbanii furmaan isaa maadha? Wanta rifeensa mataa gurraachessu dibachuudha malee yeroo yeroon furmaata hin qabu. Qabxiin lammaffaan wanta kana fiduun beekamu dhiphina sammuu yookaan istireesii qabaachuudha. Dhiphinni sammuu yookaan istirees qabaachuun akkuma irriba dhabuu, fedhii nyaataa cufuu, hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa fiduu harriis umurii malee nutti fiduu danda'a. Kun egaa wantoota kana fiduun beekamanidha jechuudha. Wanti sadaffaan dhibee kana fiduun beekamu ittisoon qaama keenyaa kan rifeensa keenyaaf halluu kennu yookaan meelaaniin kana miidhuu autoimmune disease kan jedhamu jechuudha. Akkuma moolachuun alopecia kan jedhamu moolachuun rifeensa mataa fi addaachuun gogaa vitiligo kan jedhamu sababa ittisoon qaama namaa rifeensaa fi gogaa nama sanaa duraa duubaan miidhuun dhufu ittisoon qaama namaa dogoggoraanii meelaaniin kan jedhamu rifeensa keessa kan jiru yeroo miidhu ijoollummaan yookaan umurii malee harrii baasuu yookaan harrii namatti fiduu danda'a jechuudha. Kan arfaffaa rakkoo xannacha taayiroodii waliin wal qabatu. Hormooniin taayiroodii dalagaa qaama adda addaa hedduu irratti kan hirmaatu ta'uu isaarraan kan ka'e hanqinni hormoonii kanaas ta'e baay'achuun hormoonii taayiroodii dhibee umurii malee arrachuu namatti fida jechuudha. Wanti shanaffaan dhibee kana namatti fiduun beekamu hanqina vaayitaamin B12 qabaachuudha. Vaayitaamin B12 kun gahee adda addaa qaama namaa keessatti qabu keessaa tokko guddinaa fi halluu rifeensa keessatti gahee qabaachuu isaati. Namoonni sababa kanaan harrii godhatan mallattoo adda addaa dhibee kanaan dhufuun dabalata rifeensi mataa isaanii addaachuu fi salphaatti caccabuun mudachuu ni danda'a jechuudha. Qabxiin dhumaa fi wanta kana fiduun kan beekamu tamboo xuuxuudha. Tamboo keessa keemikaalli rifeensa qaamaa miidhu jira waan ta'eef baay'inaan yeroo dheeraaf xuuxuun wanta kana fiduu mala jechuudha. Waa'ee ka'umsa wanta kanaa hanga kana yoo jenne wanti kun erga dhufee booda furmaanni maali kan jedhuuf wanta kana sirreessuun tokko ka'umsa yookaan sababa isaa irratti hundaa'a. Sababni wanti kanaa qaccee yookaan jeenetiksiidhaan sanyiidhaan kan dhufe yoo ta'e fooyyessuu hin danda'amu. Haa ta'u malee kan sababa rakkoo xannacha taayiroidiin hanqina vaayitaamin B12 kan kana fakkaatuun dhufe yoo ta'e yaala kanneenii argachuudhaan wanta kana fooyyessuun yookaan sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Hanqina taayiroidii yoo ta'e bakka buusuu, baay'atee yoo ta'e hir'isuu akkasumas immoo vaayitaamin B12 hanqina isa kanaa yoo ta'e kanaaf yaala argachuun wanta kana ni fura ni balleessa jechuudha. Kan sababa dhiphina sammuu yookaan istireesii dhufes immoo namni sun yeroo dhiphina sammuu irraa bilisa ta'u yookaan walaba ta'u halluun rifeensaa ofumaan deebi'ee kan sirraa'udha. Waa'ee umurii malee harrii baasuu ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan hanga dhumaatti na dhaggeeffattaniif fayyaa ta'a. Sabiskiraayib gochuun waan hordofaa jirtaniifis hedduu galatooma. Turtii gaarii.